namni nama arrabsuu fi namni nama ragu bakka laallatu arabaan humaa walii hidhaa miti ammoo nu gargaaran dhugatti nu gargaaran oofisa nuu bananii gaazexaa qabna ture gaazexaa mandiisuu jaamtu Iraaqin maxxansa afaan arabaatiin maxxansina garuu qabsoo teenyarraa dubbatti akkuma isaan amma afaan amaaraa namni afaan oromoo hin beekne haa dhagayu jedhani afaan arabaa alama keessatti afaan lammeessaati ingilizitti aanee sankiniin afaan addunyaan nu haa dhageessuuf maqaa mandiisuu goone afaan arabaatiin katabuu turre kuni jalqaba 70moota keessatti eegalame kun booda ergoon arabaa as keessa jirtu gargaarsi arabaa moo akka baharitti bal'aan nu keessa jira nu leenjisan waan feenu nu godhan nu taqabbalan baqattummaa teenya taqabbalan ammallee baqattuun teenya biyya arabaa akka biraa akka hedduu jirti akkuma isaan westii warra waa hedduu walii galanitti baqatanitti nutis biyya arabaatti Suudiyaa Yaman Misratti baqanne tana yoo tun gartee hidhaa walitti taate akkatti taate odoo himaniin hin fedha gama biraatiin Yemanitti leenjii fudhattanii meeshaa waraanaa qabattanii osoo gara Oromiyaa deebi'uu deemtanii Somaaliyaa keessatti hidhamtanii waggaa 5 hidhaa turtanii achi booda qabsoon akkam taate hireen itti aanu maal ture qabsoon achi booda yogguu hidhaa baane mana chairmaana keenya Muhammad Umar Qadi Ahmad Yusuf kan alaabaa karoorse mana saati walid dhufne ana gaafas Abdul Karim Ibrahim Muhammad Shataati jarra abbaa gadaa fi Abdullah Muhammad Adam Billi asna wajji jira ragaafin qaba Sheikh Muhammad Rashad ana isa fi manguddoon hangi tokko achitti wal geenye wanitti waltaan jarran karaa gaaraatiin akka seenu ani karaa duraan achi akkan taa'una fedhan oggulama achitti akka raadiyoo keessa dalagu fedhan taraa dura ogguun leenjisa loltummaatiif deemu akkaan hin deemne na godhan maaliif achi taa'ee akkaan gartee olola siyaasaatiif raadiyoo Magdishoo keessa dubba dalagu na barbaadan niin didee leenjisa loltummaatiin fudhadha akkasi eega moromaa boocoo hedduu booda chairmaanin haa deemu jeena hayyamee dhaqee amma sogguu as garagallee teenye yogguu teenye mandheeraa keessatti walleelee hedduun baas walleelee bilbiltuu tan ilaa arraa manguddoonni beeyti san fudhadhee akkaan biyya seenu jaarraan abbaa gadaa obboleessa kiyya aanaan kiyya falmiin jaal kiyya akka karaa falmii bosonaan eegalu innilleen bosona qaceelee anilleen finfinnetti Hormoso Muhammad Umar Ture Leencoo fi mas Sheikh Ahmad Muhammad Abdurrahman fi Mahdi Abdul Qadir wajjin biyya seene wacaaleen nu qaban ammaas as dirtanii yaa warra mallayyo mallaqe seenaa godhuna fuudhanii wanjala hedduu dhiblimmaa hedduu nurra kaayan san cufa keessa fullee ati yogguun biyya seene hawwisoo biiftuu biyya teenyaatiin jaaree sanis deemuu diddima warri ma'iisoon tokko narraa fudhate san booda ministeera beeksisaa seenee walleelee mandheera baasarraa hanga tokko baase akkasi gakkitti qabsoon eegalamte jaarran gaaraa bobeessuu eegalee anni qondaalummaa isaanii reed TV RTV hin qabnu gaafas reediyoo keessaa ibidda hangaan danda'u shidee hangaan danda'u dadhabee booda yogguun sossoo'uu dadhabee bahee ammaas wanjalli 31 na dhihaate san cufa harkaa bahee alad bahee akkasitti achi Jabuuti Misra dhaqee Misra Austraaliyaa dhaqee qabsoon akkasitti eegalamtee nutis maagata kana keessa yaane wanta dhaabu wanta lamne dhaale way wanta lamne dhaale iyo
sajira abiyona dale way guyu mananjeta way jalan korangale abiyon kongale ani manamale wayamana wamale afran qalloon gaafa harqoonnin gabrummaa nurratti rarame eegalee takkaa rafeen beeku. Afaan keenya miidhamu dirretti baafnee dubban, aadaan keenya miidhamu dirretti baafnee dubban. Seenaa odoo qabnu akka ummata seenaan qabne akka ummata gartee samii kanarraa bu'ee fuudhanii ugaa nu arrabsan nutti dhaga'ama. Biyya odoo qabnu akka nama biyya hin qabnetti lafarraa nu buqqisanii gabra nu godhatanii. Dura wanni irra teenyu lafa sikkam usun ar'allee numa usnaa jechuu isaati bar. Sikkam usun nu dura wanni irra teenyu lafa. Sikkam usun nu dura wanni irra teenyu lafa. Kan hammisaa a'amu ummanni keenya rafaa. Horii nu dhoogganii namni alaa dhufe galtuun hundi biyya keenya irratti fooqii ijaarratee biizinasa banatee jiruu gaarii jiruu mi'aafaa ogaa jiraatu namni keenya immoo hiyyoomee barandarratti kararratti daandirratti kufee hoo du'u ugaa garru nutti dhagama. Wayabba karoo qubatee dhiiratee nyaqa gondar miraasa sooti yebar. Baay'aadhay waynu qofne lafa geenye kugumii lola dooga Oromoo qabaan gama sooti. Bakkarra jiru walii beerraan sana gungummee san keessa. Baay'aadhay. Hingartaniinu a'oo biyyarra teenyu tiroo. warra kuffaara badaa khabiittisa barafaa halkan marii fixaa mirga jalaa siqaa mallin fagaanne duraa warra tusmoo xarafaa duuba tumtuu dhaqaa cufa kuchoo horaa halkan ji'aa dagaa diina qalaa arafaa akkam muraa kislolee Morookoo baana akkam muraa kislolee jangal xilaata godhe miini loleen dhaguma jirmaa qottoo qarafaa. Garuu maal haa goonuu hoo jennu amma gaa dubbiin lammataa sani maal haa goonuu haa qabsoo furuudha. Harmallaa harmi shanii duuba sheelleen harmallaadha jeen. Arrabaa fi ndeemunni baay'aadhay wayaa sheen harman qabdu kugumii lola daagaa dhaloota moo aanoleedha kaan irraa fuudheeti aanoleen ati baantu duubeemto ashee babeeyse warra abbaa zangeeti gaa eenyu yaameetti geeyse goobanaa dacheeti laalyee doddeemtuu dhageeyse hayyaadhay deddeemtuu waan dhageenye odoo deemtuu calan kollee geeyse gorriin ceete giltoota gamatti jarri diinaan hojjeese tasatti jee saakare siree amboo saakare siree amboo jee Saakareen tun ammaan tana beektaa jaartii karrayyuuti haadha baasoo dullachaa. Takkaa gabrummaa tana humnaaf dadhabate malee tole je'ee gaafni fudhate hin jiru. Garasitti gartee wal dammaqsaa turre jechaadha. Wanti jiraa wal dammaqsuu wanti jiraa if dura deemu kan jedhu sani kanaa jecha karaa sanitti bariisaan waa hedduu hojjetee inumaa namni gariin waanidha paamfileetii OLF'tiin nuun jechaa turan. Bilisummaan aannanii nama beekuu dhugaa bilisummaan beeyne bira taa'ee mugaa alaabaa nagayaa ibsituu biyyayyuu waan kana fakkaate gartee dhiheessuu turre ga'a. Gartaniinu a'oo biyyarra teenyu tiroo warra kuffaara badaa khabiittisa barafaa halkan marii fixaa mirga jalaa siqaa
ملين فقا ندورا ورتوس موت عرفا أولول أماس خرا راديو درامات نقولو ترى أولولا فال واني أبا لفاتي في قصة قرتي بفبجون كورساتنا أبارا تقول ترى سنجا أنا في عبد حسين زينب حاجي علي عمر أبو بكر إبراهيم خنن تاني محمود شيخ محمد فاوجين وان كان قد ترى راديو دراما أتتلي هوسو بيفتو هوسو كيرو غنمات أمني أنا شيخ محمد رشاد محمد عمر محمد شيخ محمد بوخي أحمد محمد عبد الله مودي رمضان حسين فا خليل جولتين ورا غارا استيب ورا راري سنجي باتلفيلد دي رادو في خنا جينوم سوتوري كانني ليل سوتوري راديو في اكسما مقدشو هنگا جروس هوسو دامني هوسو كايرو غنما خرا اداتين امتا غرتي دميسو چونكرسا ابارو اما فكينياف ولا لو alaabaa nagayaa jettu san haannin jabeessu hidhee ka haqa saafalmatu ifin dandeenya osoo hanga onneen dhawattu hin callisiiftu cubbuu warra dhugaa dubbatu ka egalaanni tawraa fincile jechu tawraan ka egalaanni tawraa laga hundaa danqaree nyamnyamii fi jawwisaa mooji garaani goree dhiqee bareecha karaa warra hamaan ugguree wali qabee kholaasa warra biyyoo qoqore faate jettu takkana dabarsuu turre Asabaleo, Ramaleo, Ramaleo, Asabaleo, Ramaleo, Ramaleo. Tubatum turaka cufa khutchora hal kan jiadaga dinak ala arafa رمتني بعد قايسة لكن المساجد جبيسة تعيش ناسا وبريسة تعيش ناسا تعيش ناسا وبريسة أفرنكالون هاوسو هدو قبدي أرجي بكالشاتي في بيفتو غنماتي في أسمر لغهريتي في ريا جاللاتي في تقوما جاللا أرسنال في جرمالي جاني باندي هدو جرا بودا تدرى أولكاتي أن كونو جتي أرجي بكالشاتي تأما أفرنكالو جانين إسان كفامي تهوسون أفرنكالو أفرنكالون هوسو تكانت لو جتومي هوسو هدو هوسو ججبدو هوسو ملأتو تهو جنسية اللي ملأتو هدو قبدي دوبا هوسو استيجرت واللفنا استيج خنا نومي تختلفتو أمتاتو شراد آبي كرسي منساني تيفيدي قد إفا بكانو تولف ندوبت باقراون دينو قد هولار رتائت كيتا غوري مالك نوف كان نوتوري غرتي استيجرت ورني ولفنو أرجيم بكالشاكو ولي قفامتي دراماس نقودن دراما غرتي غوفتا نقودن أمو أرجي بكالشابودان خول كي ريا جاللاتي إفي نوتي تكما جاللاتي نوتي أنا فرنكالو خورهون ديسيمي أبيتشون ديسي إسماعيل محمد آدم أبدي أسجرة علي شابو ودو أسجرة إساني نوتي بيكلت قدتو إسان جلاتي تكمان جاللا ريان جاللا لين تكما جاللا خيسا خجرو أنا أبدي بوح سعيد شيخاش أمين موسى ربو عبدو شي أبرا محمد حسين يوسف في عبد الرحمن أحمد نمجة هنگنا جرا جولد أي خالد بخر عثمان تربة هنگنگا هنگ هوسوت هنگنو وجه ديميغا وانو تقونو نوجه قدو خديمي داد إيسوس هدودا
hiriyaa jaalalaa taniin sinjee Ali Birraa keessaa bahe. Hawwisoo biiftuu ganamaa Yoonis Abdullaahiiti keessaa bahe. Akkasitti darajaa jabdutti wallee Oromoo bal'ise. Hawwisoo tokkummaa jaalalaa keessaayis haala bahe ana. Ammoo Abdii Buux namni hangasaa wallee baase, yadalee baase, walaloollee barreessu. Dur saniin dura wallee Hindii walaloo afaan Oromoo, wallee Suudaanii walaloo afaan Arabaa, waan illeen urjiin bakkalchaalleen akkasuma turte, hiriyyaan jaalalaalleen akkasuma turte. Wallee yadalee haadhoo yadalee afaan Oromoo nuutu eegale tokkummaa jaalalaa. Kadura eegalees Abdii Buuxi. Nalaalisi ilaalaa. Abdii Buux nama afaan Oromoo keessatti jaalallee isaa qabuulaa alii je. Utuma afaan Oromoo dubbatu si'if biraan qabuulaali qabuulaali maali jiruun jiru laali jiruun jiru tajjattu. Darajaa tanatti afaan Oromoo riqoo afaan Amaaraatti qinee jaaniimi riqoo afaan Oromoo illee beeka Abdii Buux. Duuba na hangana warri keessaa bahees hangana warri nu jala guddattuun nuti guddattu urjii bakkalchaatii fi biiftuu ganamaatii fi asmar lagaarreeti guddattuun teenyaas gaa lakkaawii atummaan fixe. Si duraa fuudhee jannata na haa buusu takkaa sirbineen beenu nuti. Sabaleo, Ramaleo, Ramaleo. Nalaalisi ilaalaa yaa shankoora aalaa. Wallumaan amma jiru tanaahu na dhukkubaa. Adeeroo dardarummaan amma guutu jira. Akliin dardaraatu hin jarjartudha guututti yaadadhu. Nuti gartee lafaa ol ka'u jirru abbaan fedhilleen afaan Oromoo dubbachuu jira. Afaan Oromoo dubbachuu qaba. Dubbachuu gartee hawaasaa dirqa, naannawaa dirqa, hojiitu dirqa. Oduma ju'uuti gaa nuti yogguu biyyaa baanee walleenis yablachaa dhufte ammas kakaasuunis yablachaa dhufte wannummaan biyyaatti baaneehuu afaan kana walleen afaan dalagaa wajji guddata. Dalagaa keessaa yoo bahees du'aa deema. Jechoonni akka ilma namaati ni dhalatan, ni guddatan, ni dullooman, ni dhabaman. Kana wanni godhaniif dura afaan ati amma kana jejjee jaalattu kana dhabamsiisuufi. Duulli afaan keenyarra bahe bombii Hiraashimaa fi Nagasaakii irratti buute. Bombii Jarman Londonii fi kanarra roobsee diigirra jajjabduutu afaan keenya irratti roobee. Inumaa jiraachuun saatu arra na gammachiifti. Duuba kana arkeetiin ani wallee tiyya namni hedduu qabachuu hin danda'u. Wallee amma wanneen wallisuuf qananii fi gammachuu fi kanallee oduma qabdu kootaraa jechoota du'aa deemuutiin godhachuuf wallisaan. Walaloo jechoota ma ajaa'ibduu kana kitaaba 4 fuudheetiin dhufe amma kitaaba 4 walleenuu jechoota walaloo sun keessatti akashe irra guddaan namaa amma hin galuufta galuu barreesse kaaye hin baduuti dardarri akka keetitti maquuqamu honi barbaadee jechoota sun cufa baana waan jechi sun baanu baanaa dubbii suni arkachuu dandeessan anilleen hangaan jiru ibsuudhaan yaalaadha hojii godhachuuf hin dhufe tanaaf gaa yoo silaa namni arranarratti tumsee waan kana hojii irratti naa wajji oolchu arkadhe yeroo gabaabdutti ni maxxansaas jechoota nama dhibullee haaree kaayee hiikaa isaatii wajjin godhuun danda'a. Tanaaf jechootaan ani gaafa amma dubbadhu kana gaafa nuti ijoollee manguddoo amas 80 ta'arra odoo jiraatte ama 170 sunirraa barre nuti. Jechoota arra gartee warra arra dubbatuumi warra ama 300 farraa 400 zamana dheeraarraa afaan kana dhaalaa dhuferraa barre. Warri amma afaan kana diigamaa dhufu.
alagaalleen afaan oromoo diigaa jirti warri afaan saanii turjumaana jechoota hiikaa afaan biraa fudhatee hasaanii godhatees keenya xaliila kana keessaa foysu jira amma beekaa keessaa foysu jiran maaliif wanta heef silaa gaafadhee naa himanii ammoo akkanumatti akkana jee irra kaayoo hin danda'u hin fedhullee ammatti warri afaan kan daaku jiru warri intellectual oromoo hiikaa jechoota afaan biraatiin dhaaleetu waan kana balleessuu fedha hin badummoo hin badu hangaan danda'u walitti core walitti kuuse barreessee fiti dhiirti hedduun tanarra caaltuus ta walii qabdee harkaa qabdu ni jira hin badu afaan laafaa sakraata jira afaan oromoo ammatti booda ammoo hin badu ammoo ani gartee eessaa fiddeen si hime abaabuurraa hin dhaale ayyoon tiyya oromoo akkoon tiyya oromoo shanyiin tiyya afaan lammii tiyyaa bira dabreetiin an afaan kiyya jechu jira nam tokko na wajjin qabu afaan kan tanaafiin itti kodhadhee gizee hiriyyaan tiyya yeroo hiriyyaan tiyya barnoota ammayyaa bartu an isa kana sokotti ammallee biyya alaattillee yeroo hiriyyoonni kiyya dalagee mana jaarratee waamee gaafaan sa'aa 17 faa 18 faa dhugatti kompiyuutararra taa'uu jira hanga dalagaaniin an dalage as baatu himanaaf namni laaftuun na amanuu hin danda'u akkanatti kanneen an jechoota gartee lafee qabu kadhuha qabu walii qabuu danda'e egaa kun